hin beeku. Waggaa lamaa asitti taateen ta'aa jiru nama Oromoodhaaf daqiiqa lama keessatti addunyaatti achi ba'ee waa'ee Oromoo addunyaatti beeksise har'a kan manatti haadha ishiin kabanye, kan manatti abbaan kabanye, kan manatti obboleessan kabanyetu gadi ba'ee namoota akkasii arrabsaa jira. Wallee keessatti immoo waggaa lamaa asitti weellistoonni Oromoo akkas warri jedhan. Wallee Oromoo namni jedheef osoo hin taane nuti kaleessas kan sirbine nu ajajaniif osoo hin taane yerootti sirbinu hin beekne maaliif akka sirbinu hin beekne. Kanaaf taatee waggaa lama as gidduutti jiru Oromoodhaan Oromoo ajjeesi jetteen sirbitu hin sirbamu. Kaa wal fixaa inni kaabaa inni lixaa inni dhiyaa jettee walitti ittiin sirbitu. Yoo maanguddoon jiraate maanguddoon deemee saba walitti naqu osoo hin taane maanguddoo dhugaan saba kana walitti araarsoo jiraate karaa sanatti deemudha. Kanaan alammoo rabbi araarsutti callistee afaan qabattee ta'udha. Warri kanaaf iyyani abaluu sirba baasuu didee warri jedhan Oromoo miti kan akkas jechaa Oromoon sirba nuu baasuu diddan hin jenne sirba keenya dhaggeeffatee hin quufne Oromoon warra yuutuubiiti kan bo'aa jiru. Mee as keessatti erga biyyatti deebiteetii walleen ati baaste tokko wallee irreechaatiin warree irreechaa ati baaste irratti falmataa lammiikoo kan birbirsa gooroo jettee kanatti weellistee fi achuma keessatti immoo qabiyyeen kan abbichuu wajjiniin wal qabatu gaaffii kaasaa turani. Eenyudha? Galatoon. Seenaa kana namoota gaafataniif deebii guddaan qaba. Dursa namni tokko waa gaafachuudhaaf seenaa Oromoo beeku. Seenaa Oromoo keessaa immoo seenaa Oromoota Boorana Kaabaa jechuun kan Maccaaf Tuulamaa beeku. Keessumattuu immoo sirbi sun waa'ee uummata Tuulamaa irratti xiyyeeffata, Finfinnee irratti xiyyeeffata waan ta'eef. Waa'ee gosa Tuulamaa keessaa gosa Abbichuu beeku. Waa'ee seenaa nama Abbichuu jedhamu immoo beeku barbaachisa. Kanaaf wallee sirbitu keessatti sirboonni kun hedduun isaanii hiikaa gurguddaa qaba. Gara 4-5 hiikama. Amma achi keessaatiyyuu qeerrootu marsee egaa. Eenyutu Abbichuu jeeqaadha. Kuni yeroo na yaadadha Dr. Abiyyi yeroo falmiin as biyya kana keessatti yeroo ta'e dubbii dubbatan keessaati. Namni nuti hin jiru Oromootu naanna'ee nu eega akka jedhu wajjin walitti qabateetudha yaada kana kan kaase. Namoonni sun yaada sanarra dhaabbatanii kaasuu danda'u. Sirba sana garuu ani kanan sirbee irreecha. Irreechadha. Lammiin koo duruu gadaan bula marsaa isa ga'uun jedha. Sirriitti irra deddeebi'ee dhaggeeffachuus barbaachisa nama waan kana gaafatuuf. Isas yoo ta'e bar rakkoon qabu. Garuu gara itti hiikkate sanatti haa hiikkatu. Eenyumtu maaf achitti hiikkatte jechuun dandeessu kaati artistiidha. Ati weellisaadha waan taateef boccee namaan ga'uu qofa. Sana qofa miti. Ergan biyya kana seenee osoo Oromoon akkasitti walitti nammee osoo lubbuun takka hin bahin waliif araaramaadhaan sirbeen ture. Intarviyu kanaan dura OBN irratti nagoota irratti yaadatta'u ta'e. Maal taata yaajama? Inni araara jibbee jecha takkitti luqqisee si gaafatu akkamittiin jechoota waliif araaramaa jedhu san keessatti barreeffame maa dubbachuu dadhabe? Biifolee maaf kaasuu dadhabe? Jaarraa akkamittiin kaasuu dadhabe? Qabsaa otoo hin taane kana kan gaafatu dabballee qabsoo jala deemtutu yookaan immoo daldaaltota qabsoo Oromootu waan kana gaafata. Maaliif? Dhiigni namaa yoo bu'e asiin galii walitti goofandimiin walitti qabu jira. Asiin kanatu jira. Hin goones nuti Oromoon hiikkachiisne Oromoos hin hidhachiisne nuti. Hin sirbine Oromoo dammaqsine Oromoof waan gaarii hojjenne. Borus hin hojjenna Oromoodhaaf. Oromoon kutaa tokko garuu naan jedhee dhaafan hojjedhu. Wal ta'ee yeroo dhufe nan hojjedha waan gaariin hojjedha. Asuma keessatti falmataa lammiikoo irraan deebi'a kan birbirsa gooroo kantiibaadhaaf sirbite maal? Namoonni akkasittiin dubbataman jiranii fi kanarratti hiikuman isaa maal ilaalla? Oromoo diinnuun faarsa. Fakkeenyaaf Amaarri Balaa Zallaqeetiif lafa dhiittee sirbiti. Ilma Oromoo tokkoof yoo sirbame immoo jireenya koo keessatti ani Faayisaa Leellisaatiif malee nama lubbuuf hin jiruuf sirbee hin beeku. Nama lubbuudhaan jiruuf Faayisaa Leellisaa qofaafan sirbeen. Sababiin isaa yeroo diyaaspooraan Waayit Haawusii fuuldura ciisaa bahee halkanii guyyaa ciisanii namni takka toon dhagaamiin
roobni maaltu totti wal jijjiiru gaaffiin Oromoo osoo hin dhagaamin daqiiqaa muraasa keessatti Faayisaa Leellisaa harka ol qabuudhaan miidiyaa addunyaa amma sanaatti ibse. Isa booda wanti Oromoo beekame. Si galee kanaaf nama lubbuun jiruuf hin sirbines hin sirbus. Deebisiiti osoo sirbamees immoo mana ajaa'ibu. Sababni kana isin jedhuuf ofitti amanamummaa guddaa waan hin qabu fanaan. Gara aduun itti ho'e miti caalaa bultumee kan fiigu. Yookaan immoo ayilaandii duwwaa galaana irra fiigdu miti. Gara bubbeen itti deemetti warra akkasii sun gara bubbeen itti bubbisetti warra bubbisaa oolan. Nuti Oromoo hin jeeqnes Oromoo hin qeeqnes nuti. Ani akka kootti hin jeeqnes hin qeeqnes. Oromootti hin iyyines Oromootti iyyeen burjaajessines. Boruu siftaanis saba Oromootiif aga sabni Oromoo addunyaa kanarra jirutti caalaa bultumee jira. Aga caalaa bultumee jirutti sabni Oromoo jira. Kanaaf Oromoon sirba gosa jalqabaa sirba hin quufne. Qeeqni namoonni sun jedhan tarii yaada mataa isaanii maddisiisuu danda'u hin dhorkitu. Hin dhoowwitu. Beekumsi fi bilchinni namaa gargari waan. Haa ta'u mee sirboota yookaan immoo walleen kee erga biyyatti deebite keessaati biifooleen isa tokkodhaan biifoolee mee raanuu jedhiiti hiikoo isaa maal akeektee yeroo sana akka sirbite nutti himtaani. Biifoolee namni dhaggeeffatu kitaaba seenaa nama dubbisachuu hin danda'a. Biifooleen biifee gabroonfataan jiilee ogguma qeerroon Oromoo wal ta'u kan goonni ol ba'uu jedha. Sirbichi warri gadaa meelbaa jedha har'a fudhaa eebbaadha. Maaliif gadaa walirraa fudhatan yeroo nuti dhumnu san. Biifooleen kiilooleen bara gadaa jedha michillee nyaarri barbada jedha ijji barbada jedha. Jechuun kuni akka jaarraa 16 har'allee maaltu si gahaa dhala. Oromoon akkam ture? East Afrikaa keessatti guddinni isaa maali? Sirnoota gadaa sana gadaalee san keessa immoo Oromoon ciminni isaa akkam ture? Nuti har'a haagaa Oromoo jaarraa 16ffaa gahuu dadhabne. Warri Oromoo arrabsan, warri namoota dhuunfaallee arrabsan, Oromoon arrabsu safuu qaba, hooda qaba, seeda qaba. Kanaaf wantoota akkasiitiif hedduullee bakka hin kennu. Wallee biifoolee kanarratti dhugumatti wallee koo keessa biifoolee fi seenaa qabda biyya koo baay'een jaaladha. Kanaaf biifoolee akkasitti naaf affeertu jechuudha. Gaaffii biraatti darbe. Afuma kee hojjette irraati jedhiiti si affeerani. Biifooleen biifee okkuma qeerroon Oromoo wal ta'uu kan goonni oolu. Biifooleen biifee warri gadaa meelbaa. Biifooleen biifee har'a fudhaa eebba. Biifooleen biifee kiilooleen bara gada. Biifooleen biifee michillee nyaara barbada. Biifooleen biifee akka jaarraa 16. Biifooleen biifee birmajiin gaaddisata. Biifooleen biifee caalaan deebise hundaa. Kun sanyii saba guddaadha. Tole daawwattoota keenya egaa ittiin bohaaraatii duuba walitti haa deebinu aartii akkasumas immoo egaa akkuma hundi keessan quba qabdan egaa weellisaa Caalaa Bultumee weellisaa qofa miti aartii Oromoo guddisuu keessattis qabsoo Oromoo keessattis gahee inni qabu jabaa waanta ta'eef waan hundaasaa waliin turra kunoo ittiin bohaara. Biifooleen har'a fudhaa eebba. Kiilooleen bara gada. Michillee nyaara barbada. Akka jaarraa 16. Birmajiin gaaddisata. Meelbaan deebise hundaa. Kun sanyii saba guddaa. Biifooleen biifee gabroonfataan jiilee ogguma qeerroo Oromoo wal ta'uu kan goonni ol ba'u. Dhaabni jirtamee wal gorsaa Oromummaan hunda dursaa jennee dadhabe. Kana nu dhaga'uu dadhaban. Oromoo cabsan.
Mee dhugumattuu kana keessatti qabsoon Oromoo waggaa meeqa namni hedduun wallee isaatiin aartiidhaan waa meeqa jechaa ture. Warri immoo dandeettii siyaasa garaa garaa qabus mala garaa garaadhaa ture. Lamma sana keessa dabarree qabsoon Oromoo goolabameeraa fi goolabamee irratti yeroo yaadonni garaa garaa wal dhaban argitaniin maal jetta laataati? Kan Oromoo irratti mala dhahaa tures jira, kan Oromoof mala dhahaa tures jira. Har'as jiru. Borus ni jiraatu. Oromoonis baraan ni jiraata. Kana keessatti isa ati dura jalqaba kaastee wajjiniin amma weellistoonni Oromoo callisuun taatu sirrii miti warri jedhan jiruuniin maal jettame irra deebite kanarratti? Weellistoonni Oromoon callisa warra jedhaniif Oromoon akkas nuun hin jenne. Warra yuutuubiin daldalutu akkas jedhe. Oromoon sirba keenya dhaggeeffatee hin quufne. Wanti walleemtu nutti nafne. Weellistoota Oromoo hedduutu sirbe. Warri na caccaalan hedduutu mata duree garaa garaa irratti sirban. Eebbisa addunyaa irraa kaasee Usmaa Yoomuusaa irraa kaasee warra akkas jedhan nuti baraan sirbaan baanu warra akkas jedhaniif. Inni kaleessaayyuu waan sanaa olii caala waan ta'eef warri weellistoonni Oromoo wallee dhaaban jedhuuf maal hedduu isaanis sirbaa jira. Dirqama caalaa bultumee kan Hacaaluu Hundeessaa sirbuu hin qabu. Kan sirbaa jiranis wallee sirbaa jiru. Kan ammoo kan jechaa jiru fakkeenyaaf weellistootuma ta'anii warra Facebook irratti nan arga. Weellistoota ta'anii dhaamsa weellistoota Oromootiif warri jedhan jiru. Eenyutu eenyuuf dhaamsa dhaama? Innis weellisaadha waan ta'eef gabbaa'ee sirbuudha. Dirqama eebbisaa addunyaa boollaa ka'ee sirbuu hin qabu. Dirqama Usmaa Yoomuusaa ta'uu hin qabu. Dirqama Nuhoo Goobanaa irraas ka'ee sirbuu hin qabu. Jechoota kanaan duraatiin jijjiiramni yoo dhufe yoom uummata keessatti jijjiiramni akkamitti dhufe? Warra akkas jedhan warra kaleessa sirbaan biyya bilisoomsitu nuun jechaa turetu har'a waan akkasii haasaa jira. Nuun of fuulduraan qabiina ofii of danda'aadha. Warra akkasiiti. Ati ogeessa siyaasaa miti waan ta'eef waan baay'ee si gaafachuuf jira.